Kuno sini kabe video ni jira. Gabus bisa. Kabe video ni jira. Gadimbusu. Video waiting sir. Video mo no. Assalamualaikum. Assalamualaikum daawwattoota keenya. Yes, dirtiin fuudhin dhiirummaa si konfidensiin qabdi. Kanaafuu akka fuutanii shamarranis akka heerumtan nama guutuu taatan yoo fuutan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Obsa Tikno akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Turtii yeroo dheeraa booda har'a viidiyoo ajaa'ibaa waliin isiniif deebi'eetu jira. Guyyaan har'aa kuni guyyaa anaaf gammachuuti. Maaliif cidha hiriyaa kiyyaa Dursaa Aliyyiiti jechuudha. Ilma namaa ta'ee kan hin heerumne kan hin fuune hin jiru jechuudha. Dhalaanis dirqama heerumti. Dhiirrinis dirqama fuudhee horaa jechuudha. Ilmi namaa haala kanaan baay'atan. Isni galee atilleen ta dubartiidhaan ni heerumta heerumuuf teessi. Atilleen kan dhiiraa kana daawwachaa jiru ni fuuta rabbiin ittiin si haa gahu. Guyyaan cidhaa guyyaa gammachuuti. Ilmi namaa eega rabbiin addunyaa kanarratti uume guyyaa lama qofa qaba. Guyyaa gaddaatii fi guyyaa gammachuuti jechuudha. Guyyaan tokko kan gammachuu guyyaa cidhaati. Guyyaan gaddaa immoo guyyaa du'aati kan maatiin keessiif gaddan. Guyyaan gammachuu kan maatiin keessii gammadan guyyaa cidha keetiiti jechuudha. Kanaafuu har'a guyyaa cidha hiriyaa keenyaati. Adinaashni isin agartan kuni keessi isaa waan ajaa'ibaa fakkaata. Hedduu bareedaa. Hoteelli illee egaa keenya bakka Oromooti Karrayyuu hotel jedhama. Keessa egaa waa hedduu isin agarsiifna. Arustichaa fi arustittiin hajjaabiidhaan hajjamamanii dhufaa jiranii waan ajaa'ibaa isin agarsiifna. Warri egaa daansii taphatus warri adda addaa warri dhiiraatis wanni isin laaluu barbaadan san ni jira. Kana isin hin juuni beektanii warri dhiiraa wanni isin laaluu barbaadan ni jira. Warri shamarraniitis wanni isin laalachuu barbaadan dhiirti ni jira. Waa hedduu jira. Cidhni kun cidha ajaa'ibaati. Cidha Harargee gartee kan ittiin bombii dhoosuu ta'a. Viidiyoo kana laayikii sheer godhaa hanga dhumaatti na waliin turan. Argu jirtanii bakka nuti jirru obsaan isin himee jira. Cidha saahiba keenya Dursaa Aliyyii dhufnee irratti argamnee jirra. Garuu ammaan tana sagantaan amma eegalamu jira. Arustichaa kan arustittiin gara dhufu jiranii isin agarsiisnaa hanga dhumaan hordofa. Isinii warra guyyaa gammachuu akkanaa argu rabbi isin haa godhu. Abdii qabaadhaa bakka jirtanii wal fuudha. Isa daawwachaa footoo isaanii daawwataa seenaa. Uloo mabruuk alf mabruuk maashaallah. Ono sheedicha isan kana sheedicha ruuza godhatee jira. Akkuma argaa jirtan aristoonni dhufanii galanii jiranii makiinaa daawwattoota keenya akkuma argaa jirtan aristoonni dhufanii jiranii aboo isaa as jirta irra. Maasha Allah hono aruuza Dursaa keenyaa jirra. Aruusa Dursaa Aliyyii. As keessa jiran. As keessa jiran. Ayyee. Aruusti nugaa aruusa gartee namoonni hedduun irratti argamu. Mee aruusa akkamiin ilaalta gaa aruusa jechuun ta'ee kan hin fuune hin jirtu. Dubartii ta'ee tan hin heerumne hin jirtu. Mee kana irratti maal jettan?
Shamarran Wallahi. keenya biyya arabaa baay'inaan hin heerumani. Yeroo dheeraa achi warra dabarsaniif meedhaamsi asumaanu. Fuuni gaariidha. Namni hin fuune jechuudha. Waan himu hin qabu. Dhiirtiin fuudhin. Dhiirummaasii konfidensii hin qabdu. Kanaafuu akka fuutanii shamarranis akka heerumtan nama guutuu taatan yoo fuutan. Okay, nama fuudheetu guutuu ta'a jechuudha. Nama ta'a. Hordoftoota keenya gaafa arsiitti dhufanii jiranii ni argitan hammaan arguu jirtanii as keessa jiranii kun olaan nama agarsiisa nama agarsiisa. As keessa jiran isaan. Nu hordofaan gadhumaa waan ni ilaaltan. Mee absaatee mi gabbuusi. Qonna jala yoo qonna jala. Jala qonna. Ayya. Kuno isinii qabee fidee jira. Gabbuusi miisa. Qabee fidee jira. Gadi buusu. Miisa wayitii sirri. Fidee buusu namoonni Assalaamu alaikum. Salaamu alaikum. Daawwattoota keenya. Arguu jirtanii booda isin daawwachiisinaa jira. Warri nama laal baajaa qabus. Obsa. Maal jenna gaarra gammannee kun akkatti gammadu jirra moo Daawwattoota kiyya kabajamoo arustichaa fi arustittiin dhufanii jiru. Dursaa ilaala. Wallaahi akkam nama gammachiise seeta guyyaa gammachuu. You're
nama hawwatu nama gammachiisu hedduu qalbii namaa fuudhee hin jiru. Aruuza bareedaadha. Dursaa fi akkasuma haadha manaa isaa ija hamtuu irraa qabuun isinin ja'a. Isinillee aruuza bareedaa kana akka godhattan abdii guddaan qaba. Warri gartee aruuza kana agartan maasha Allah akka irraa jettan abdiin qaba. Qalbiin namaa gaarii miti. Maasha Allah jechuu hin dagatina. Maasha Allah ja'a akkasuma laayikii godhaan isinin ja'a. Viidiyoon akka isinitti tolu abdii guddaan qaba. Laayikii godhaa, yuutuuba kiyya Obsaa Teknoollee sabskiraayib godhaa. Hedduu galatooma waan daawwattaniif.